isin yaada keessan maaliif jijjiirtan? Wanti ta'ee jira. Jiituu. Ati maaliif wanta gulantaatee irraa waan nageessu natti fakkaate? Waan kibbonatti ta'eera. Jireenyi gosti dhiisitee natti hibboo ta'eera. Jijjiiramuun kee baay'ee na ajaa'ibeera. Amma yerootii fi haala yeroo irratti hundaa'eeti malee namni jijjiiramne hin jiru. Isa illee sirratti argeera. Ati fi gammeen garuu haala kamiirra jirtu? Nagaa keenyadha. Rakkoon hin jiru. Waan gumii waliin tures nan beeka. Maal? Akkamitti barti? Siif gammee adda baasuudhaaf yeroo hin jirru siistamiin fayyadamaa turedha. Hiree. Ogo. Yoo na dhageessiif waan tokkoon si gorsa. Gumiin nama gaariidha. Kan hundi keenya iyyuu beekna. Dandeettii fi hubannaa qabuun tasumayyuu komatamu. Si jaallachuu isaatii wal qabatee garuu gumiin si akkuma tokkotu walitti daame illee hamma gammeen gahu. Kanasumatu naan jechaa jira. Maal sitti fakkaate Hiree? Shamarreen tokko dhiira jaallatu osoo hin taane dhiira ishee jaallatu jaallachuu qabdi. Gammeen immoo si jaallataa qofa osoo hin taane siif dhimma irra darbee inni fakkeenya jaallattootaati. Hi Samson. Akkam? Maal si beektu? Eeyyeen akkasitti sirraa bareeda. Yeroo lammaffaa fotoota akkasitti dhiphattu si arguu kooti. Kuni Samsoonuma moo akka obboleessa lakkuu qabadee si ilaalaan ture. Murtee? Ilmoon dhiiraa yeroo akkasitti dhiphatu arguu natti hin tolu. Keessumaa immoo nama akka kee nama nyaarri isaa nama sodaachisu. Si. Yeroo bakka namni walirraa nu qabuu danda'utti wal lollisan lubbuudhaan har'a ga'uu keetiif yoomiidhaa fi hiree galateeffanna. Gaafa soolteetti. Bakka kana garuu namni walirraa nu qabu hin jiru. Kanaaf amma na biraa deemi ta'uu baate jennaan biyyee kanan si nyaachisa. Maali Saamsoon? Arras cuubee hidhattee ta'u. Gurmoo nan qorii. Rigaas of harkaan qabu. Mana baakii barbaade tanarraa. Saamsoon tasgabbaa'e. Ani lolaaf hin dhufe. Gidduu kana garuu harri kee gaarii waan natti hin fakkaanneef hin si gaafachuu dhufe. Asii deemi. An nama naaf gadduun barbaadu. Garuu Saamsoon dhiira akka keetiif akka koo maaltu akka baay'ee nu miidhu beektaa? Hin beeku. Baruus immoo hin barbaadu. Maal seete Saamsoon? Namni hundumtiyyuu wambadee nama namaan loluu jedhanii gatii nu yaadaniif miidhama keenya namni tokkoyyuu nuuf hin baru. Nama miskiina tokko yoo argiteetta ta'e namni isa gargaaruu hin jiru jedhanii namni hundumtiyyuu hin birmataafi. Garuu namni akka keenya yeroo rakkatu qofaa keenya kan nuun rakkina sana wajjin wal'aansoo wal qabna. Xumurtee? Xumurtee tatanaan deema. Saamsoon lolli nu gidduutti uumame lola guyyaa tokkooti malee rakkoo abbaa kee yookaan rakkoo abbaa kootii miti. Wanta tokko sitti immoo akkuma yeroon ijoolleen shamarranii tuqamtu arguun feene dhiirri tokko yeroo akkas ta'us arguun natti hin tolu. Saamsoon na waliin haasa'uu yoo barbaadde yeroo barbaaddetti si biraan jira. Tole? Makkaanatu na gargaara. Jabbiin kun. Gartokkeen kee waan jijjiirame fakkaata. Gartokkeen kee garuu sana
Gartokkee gosa kamtu waan hin jijjiiramnes itti fakkaate. Amma iyyuu waa'ee koo qorachuun dhiisnee bara. Ani Inspektar Simbootti Dooktar Eebbaa malee namni kamiyyuu ishee dhabamsiisuu akka hin dandeenye itti meera. Har'as taanaan immoo ejjennoo gosuma kanadha. Anoo gammee fi beekaa Hiree, waa'ee keessa waan hin dubbadhe tokko illee hin qabu. Na amanuu dhiisuun garuu ga'ee keeti. Dooktar Eebbaan akka jettu kan si taasise maalodha? Sababoota amma sitti himuu hin dandeenye baay'eetu jira. Ani ammoo beekutti nama gaariidha. Keessumaa immoo anaa fi maatii koodhaaf baay'ee nama gaariidha. Dhugaasaa dubbachuudhaaf taanaan nama kamiyyuu caalaa Dooktar Eebbaa irratti of eeggachuu qaba. Dhugaamoo? Kanaafidha bar kanan gartokkee kee qofaatu jijjiirame siin jedheef. Amma immoo nama naaf dhimuu fi hiriyaa beekaa waliin wal dhabsiisuuf yaalaa jirta? Argitee? Nama yeroo tokko maqaan isaa Minaan ka'e. Yeroo hundumaa waanuma jireenyaaf hammina yaadu namatti fakkaata. Wanti hamaa yoo ta'e kamillee isatti qabatama. Wanta inni keessa hin jirretti maqaan isaa sabadaa jechuudha. Amma yeroo kanatti tu warqeessitti agarsiisee ibidda ta'e sitti mul'ata. Kun immoo hojiin kaleessa hojjedhe irratti hundaa'a waan ta'eef sitti murteessu. Anis tun bakka kee bu'ee kanuma yaada. Ija koo amanuu dadhabe. Dhuguma Hireef Giiftiitu akkasitti waliin taa'aa jira. Waarraajii. Fiiziksiin isa akkanaa humnoonni waliif faallaalama wal harkisuu jedha. Akkuma gootee barumsa kee walitti fide jechuudha. Dhugaa kooti bara. Poozitiivii fi poozitiivii yookiin immoo negeetiivii fi negeetiiviin wal dhibu jennee akkuma baranne negeetiivii fi poozitiiviin yookiin immoo poozitiivii fi negeetiiviin wal harkisuu jettee akka baratte hin dagatiin. Kanaafuu amma Hireef Giiftiin negatiivii fi poozitiivii turanii kanaaf wal harkisaa jiru naan jechaa jirtaare? Otoo argitu kanaaf bar fiiziksiin jireenya tokkoon tokkoo keenyaa keessa jira kan jedhamuuf. Kanaafuu immoo Hireef Giiftii akkam godhee Ingiliffaa walitti firoomsu. Kamis ta'ee kam tokko piripoozishinii tokko immoo konjaakshinii naan hin jettu. Wayyo. Hiree akkatti nama namni beeka. Garuu karaan beekamniin akkasii miidhu natti mee ture. Maaliif natti hin himneere? Yeroo sanatti anis isa gargaaraan ture. Akkatti namanne beeka. Dhiisiyyuu namaniin. Ofumaa na amani jedhe yeroo keessa yeroo kos gubuun barbaadu. Garuu amma dandeessitti irraa of eeggadhu. Dooktar Eebbaa Raamoo. Eeyyeen. Inni namiidha jedhee yaadurra sangaanii dhala jedhee amanuu naaf mi'a. Maaltati? Tibba kana garuu baay'ee jijjiiramteetta. Abbaa barbaade illee dhoksite akkam tanaan na dhoksita. Dhugaa isaa haasa'uudhaaf wanti ta'e wayii na mudateera. Yeroo uummata sitti immoo hin danda'u dhiifama. Hiriyyummaa irra darbinee jaalallee galeeramti. Jaalalli immoo yeroo miira gaarii irra jirtu qofa waliin ta'uu miti. Yeroo miira gaarii irra hin taane si waliin rakkoo keen qoddadhu taanaan nama biraatti maaltu addana baasare? Bakkoonga yeroo xiqqoo qofa naaf ani iyyuu naan sirrii. Yeroon siin jedhe keessatti yoon sirreessuudhaa baadda. Sittani. Akkasumti. Naaman yoo sitti hime humna keetiin oole. Bu'aan isaas si dhiphisuu qofa ta'a. Akka waa'ee kootiif jettee dhiphattu sin barbaadu. Qaalikoo kan siif hin dhiphanne eenyuufan dhiphadha. Dabalataan immoo rakkoo kee kan namatti himatti furmaata argachuuf qofa miti. Yeroo tokko miira kee namaaf himuun boqonnaa namaaf laata. Maaloo naan dhiphisin jiitu. Si dhiphisuu barbaade miti bara. Garuu immoo amma tana caala kan sitti dhiyaatu hin jiru. Kana jechuun immoo anatti himtu taanaan nama biraatti sin himtu jechuudha. Dhugaa isaa haasa'uudhaaf namni kan kootiyan jedhu siif yoomii ture. Amma si qofaatu natti hafe. Yoomii harka kootiin nan of dhabsiise. Tole nan dagadha. Kana miti siyyuu dagadheera rakkoon qabu.
Anis wanti tokko akka uumamu barbaadu ture. Yeroo sana si jaaladhee rakkoon argirraa har'a si dagadhee fayyaan argadheetu caala. Maal taate? Lakkii uumaan taane. Yaadaan isa deemdare. Eessan deeme? Eessayyuu? Dhugaa kee jechaa jirtaa? Wanti jechaa jirtu kun dhugaa taanaan baay'ee ulfaataadha. Naa mana. Ammatuma nan soba jedhee somni na jalaa dhumeera. Ifa manaaf godhe malee wanta kana amanuun baay'ee natti ulfaata. Dooktarii bamu maal isa jettan? Dooktarii jedhee of waama sayyuu. Si waan barbaaddan jettanii waamuu dandeessu. Namichi yartuu sun urjii ajjeeseera. Akkasiin nama nan beeka. Namni hundumtuu maraatee tanaan jechaa jira. Lakkii dhiisaan akkasitti yaadu. Dhugaa kooti bara. Giiftiin sirriidhaa sirrii mitis jechuu hin danda'u. Sababni isaan nuti dhugaa jiru hin beeknu waan ta'eef. Wanti guddaan isa miti. Namichi sun hiree miidhuudhaaf yaaduu isaati. Ani itti mee jennaan na amanuu dadhabdeetti. Yoo isin dhageesseef namichi bineensi sun utuu ishee nyaatiin dafaatii gaggabaafi. Turii wanta kana amma irratti maaliif nutti himna? Maaliif nu dhoksite? Mee ati immoo akkamittiin baruu dandeessi? Namni hundumtuu maaliif kana na gaafata? Yeroo sanatti ani isa gargaaraan ture bara. Yeroo meeqan isinitti hima? Hiree miidhuu barbaada ture. Dabalataan immoo obboleettii koo hin miidha jedhee abjuu addeellee hin beekun ture. Adaraa keessan waan kana qalbiidhaan itti yaada. Hangama kootii wanti hin beeku yoo jiraate namni kamiyyuu akka miidhamu barbaadu. Waan hin beeknetti aarsaa ta'uudhaaf yoo ta'e kan urjiiyyuu gahaadha. Maaltu kana ajaa'iba beektu? Ati waan akka namni qabatan. Namoonni jalqaba irratti shakkaa turan hundi isaanii yaada isaanii jijjiirani. Hammina kee kana haasa'aa turanis amma irratti gaarummaa kee qofa haasa'u. Namni hin dogoggora bira. Duras dogoggoranii ni shakkanii. Amma gaafa dhugaan sagaluuf immoo gaabbanii yaada isaanii jijjiirratan. Kanaafuu kun maal isaaf nama ajaa'iba. Namni dogoggora kan jettetti waliin gala. Eeyyeen namni dogoggora. Akkuma itti dogoggortee urjii ajjeestee jechuudha. Garam. Haadha ofitti namummaa kee jaalladheera. Yeroo darbee yeroon si gaafadhu akka hin turre. Dhugaa waan hin qabuuf homtuu mana gochuu akka hin dandeenye waan hin beekuuf ta'uu danda'a. Seerri nama qulqulluun adabu miti. Tasuma garuu amma ammaatti waan hin beeku keessa namoonni bulanii yaada isaanii waan jijjiiraniif dhugaan kan isaaniif galee miti. Maaliif hiree? Dursee akkama gocha isaa dhoksuuf isaanirra ga'uudhaan kan ka'edha. Ogummaa kanaan muuxannoo waggaa dheeraa akka qabdu nan amana. Garuu immoo yakkoon hundi gosa tokko miti. Kana malee immoo namoonni yeroo qorannoo yakkaa sammuun isaanii waan hundumaa sirriitti yaadachuu dhiisuu danda'u. Wantoota tokko dagachuu danda'a. Keessumaa immoo taateen ta'e waan baay'ee nama dhiphisuuf yeroo jecha isaanii kennan dhiphina keessa galuu danda'u. Kanarraa kan ka'e yaada isaanii jijjiiruu danda'u. Akkuma isin qorattoonni yeroo crime investigation, memory errors and reconstruction jettan sana jechuudha. Dandeettii kee yaala qofa irratti miti. Qorannoo irrattis baay'ee jabaadha. Moo keezii makanaaf jettee Google gootee? Lakki. Kana durumaan hin beeku. Beekumsa walii garaa irratti nama xamuun magana. Ani kanan jedhu waan tokko gochuu qabna. Maal gochuu dandeenya? Waan tokko gochuuf bar dhugaa tokko qabaachuu qabna. Hireetti deemnee himuu qabna malee. Waa'ee dhugaa maalii haasofta? Si dhukkubamoo maal jettee hireetti himta? Dooktar Ibbaan si miidhuu barbaada kanaafuu maal of eeggadhu jetteetti himta? Booda immoo isaa dhageessa yoo jettee isaan dhagee jechuufidha. Medaanis immoo jira. Maarree? Dabalatamuu giiftiin sitti himteetti. Kanaaf amma itti muun keenya faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Garuu wanti kun dhugaa sitti fakkaata? Dhugaa isaanitti mi'oo jette keessi koo Dooktar Ibbaa sirriitti shakkaa jira. Yeroo jalqabaatiif giiftii immoo sirriitti amanaan jira. Hin beeku. Waan wal xaxaa akkamiiti maal? Ati garuu na amanne miti? Anoo hin beeku.
Dooktarii Ibbaan akkas godha jedhee amanaan jiru. Garuu wanti giiftiin nuun jette kun dhugaa taanaan hiree irratti miidhaa geessisuu danda'a. Booda wanta giiftiin naan jette kana amanuu dhiisee immoo hiree waan tokko taanaan ani gaabbisaa hin danda'u. Dhuguma waan wal xaxaa akkamiiti maalu? Ani kan hin jedhu giiftiitiin nama tokko miidhuuf deemu jettee hin turre. Eenyuun immoo? Giiftiin immoo namni ishee miidhuu barbaaddu hiree ture. Kanaaf hiree miidhuu barbaadaa jirtu tanaan jechaa jirtaa? Gaaffichi ati hiree miidhuu barbaadda otoo hin taane maaliif hiree miidhuu barbaadda kan jedhudha. Waaqayyo siif haa dhiisu. Kun soba giiftiiti. Itti amantaa? Sirriitti malee. Hireen bar mucaan daa'imummaa isheetirraa kaasee beekuudha. Dabalata immoo obboleessi ishee yeroo yaaliidhaaf biyya biraa deemetti amaanaa natti kennee mucaa deemee dhabare. Akkamittan ishee miidhuu danda'a? Ela akkanan si dhagaa hireen akkasii dhagee. Gaariidha. Amma yeroo dhumaaf waan tokko na gargaarta. Maali? Nama mana kee dhufee akkasumatti callistee ilaalta? Buna yookaan shaayiin jettuun afaan duwwaa teessistee jiru. Hojiitu dursa hidhee ni bara. Maal siif haa ta'u? Buna moo shaayii haa ta'u? Buna. Tole amma siif hidha. Obbo Eebbaa. Affeerraa keef galata. Homaa miti. Akkam nagaa keetii giifti. Nageenyi koo si yaaddeseeti moo? Ammayyuu akkuma natti mufatteetti jirta moo? Yoon sitti mufachuu baadhe yoo? Tu natti mufachuu baattee natti tola. Maal akkamitti dhaga'amu beektaa milki? Yeroo waa'ee kee yaadu utuun giiftii duraanii ta'e jedhee tan yaada. Maal qaba daqiiqaa muraasaaf akka koo duriitti gara jabeettii dhaafamtu ta'e jedhee tan yaada. Silaa gatii keensiif kennan ture. Si miidhuuf waanan godhe tokkoyyuu hin qabu giifti. Naamani Dooktar Eebbaan urjiin ajjeemne. Dhugaan kun waan naaf galeen malee ansiin mormuu barbaade miti. Milki, dhugaasaa anis ta'e ati sirriitti bareechinee beekna. Isa siif achi deemtu kana gidduu fiiguu kee kana dhiisi. Dhugaan isaa maali? Ati nama ejjennoo mataa isaa utuu hin qabaatin maallaqaaf jettee nama asiif achi fiigudha. Dooktar Eebbaa immoo amantee utuu hin taane hambaa sarraa hafee afunaannachuudhaaf jettee jala fiigda. Akkamittan kana godhan? Eeyyee dhuguma maallaqa na barbaachisa. Nama maallaqa naaf kenne hundumaaf an hojjedha. Isa kana sirriitti hin beeka. Garuutu wanti barbaade ta'e akkamittan du'a urjii irratti maallaqa nyaadhan. Milki, amma maal barbaadee dhufte? Dhiifama akkati naaf gootuuf. Kanaan dura maallaqan siif kennaa ture. Hunduma isaayyuu Dooktar Eebbaa irraa fuudheen sii kennaa ture. Hararratti immoo aniif inni ijaa fadaameedha. Kanaafuu maallaqan siif kennu tokkollee hin qabu. Callistee hin dhamayin. Giifti maaloo na amanii. Ani maallaqa. Kanan jedhu bareeddu. Waa'ee gara fuulduraa yaaddee beektaa? Maal jechuudha maaliif ani yaadu? Mee maal fa'aa yaadde? Barnoota koo xumuree digiriin eebbifamee sana booda maastersii baradhee PhD koo xumuree achi immoo qorannoo garaagaraa gaggeessee piroofeesara jedhamee bakka guddaa ga'uun beekaa buusee achi immoo dhaabbata mataa kootii yeroon banadhu natti mul'ata. Karoorri koo fuulduraa kanadha. Gaariidha. Ati hoo? Ani immoo yuunivarsiitii seenii digirii koo jalqabaa fudhannaan karaa barnoonni beerrayyuu. Maal? Dhugaa kooti. Isayyuu maatii kootiif jedheen. Dhugaa moo? Sanumayyuu jajjabaattee dubbatta? Garuu immoo anis piroofeesara jedhamuun kun oolu. Mee dhugaa jedhi. Digiriidhaan piroofeesara taata? Eeyyee. Karaan ittiin piroofeesara jedhamuun barbaade. Karaa kamiin? Karaa keetiin. Guyyaa tokko hoteela guddaa ta'ettiin irbaata si affeera jedhee itoo hin beekin si fuudhee deema.
Sana booda bareedduu koo natti heerumtaa jedhiin sarpiraayis godha. Sana booda hiriyoonni koo bakka dhokatanii ba'anii harka rukutuuf siqsuudhaan deebii kee hawwiidhaan eegu. Atis miira gammachuu keessa teessee lafa ol nakaasaa. Eeyyee sittiin heeruma naan jette. Yeroo sana hoteelli hundumtuun siqsuuf harka rukutuudhaan nu deeggaru. Maastarsii koo hojjedhe mitiire? Tole PhD kee. Maatiin kee karaa harka mirgaa ta'anii, maatiin koo karaa harka bitaa ta'anii namoota nagaa gaafachaa hamaamuun ni jiru. Miinzolii walakkaa deemaa. Loosha misirroo lama loosha cidha gaa'ela. Muuziqaan jedhu banamee jira. Lubni wal fuusisuuf dhufe gamme hireedhaan yeroo gammachuutti, yeroo gaddaatti, yeroo dadhabbiitti, yeroo dhabaatti dargaggummaa isheetii amma dulluma isheetti yeroo dhukkubsatte yeroo rakkootti ishee biraa naftu gaafa naan jedhan hin dadhabina kana hundumaaf iyyuu ani waadaanan seenan jedhan. Maarree PhD kana caalee jira? Hin jiru. Profeesaroo maalirratti qorattee argatte? Egaa Profeesara jedhamuuf qorannoowwan lamaan hin ga'an? Gadi fageenya qorannoo sanaatu murteessa. Isaafumaa yaaddeen mata dureen isaa akkamittiin hiree bareedduu fi ogeettii irraa ijoollee ogeessota ta'anii fi bareedduu ta'an argachuu danda'a kan jedhu ta'a. Inni lammaffaa? Maarreen immoo kan caalu mitiire? Jaalalan hireedhaaf qabutu hin irratiin guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa deemee michummaatti argee ijoollummaan akkuma ni jaalladhe dargaggummaa irraa amma geessaatti ge'eessummaa irraati immoo amma dullumaatti akkamittan jaallachuu danda'a kan jedhudha. Mata duree qorannichaati? Eeyyee. Xiqqoon dheeranne? Akka miiraa fi jaalalan siif qabutti hin gabaabbata malee hin dheeratu. Deebiin maastersii kootii gammachuudhaan eeyyeetti heeruma kan jirudha. Deebiin PhD kootii immoo ani hireen gammee waliin bara jireenya isaa yeroo gaddetti, yeroo gammachuutti, yeroo rakkootti, yeroo bo'ichaatti, yeroo kolfaatti dhabe yookiin argate jedhee dargaggummaa kootii amma dulluma kootiitti otoon isarraa addan bahin isa waliin nan jiraadha kan jedhudha waadaan kun. Qorannoo Profeesarummaa kan hojjedhuuf hojii manaa naaf laatteetta. Mata dureen koo akkamittan gammee ogeessa jaalalaa ta'e jaallachuu danda'a kan jedhudha. Kan biraan immoo akkamittan ijoollee akka isaatii irraa argachuu danda'a kan jedhudha. Qorannoon kee lammataa? Abbaa manaa mootii naaf ta'eef giiftii ta'uu, abbaa manaa cichoomina qabuuf immoo haadha warraa isa boonsituu ta'uudhaaf bara jireenya koo guutuu onnee koo guutuudhaan isa jaallachuudhaaf isa waliin jiraachuuf waadaan gale. Amma ammaatti hin beektaa Profeesara Jaalalaa koo galatamu. Mana tokko keessa Profeesara lamatu jira jechuudha. Ati barnootaan ani immoo jaalalaan. Ajjeechaa hojii keessaa akka tarkaan qabu Inspektar Simbootti mul'ata. Ageera. Waan gaarii goote. Akkas taanaan obboleettii koon tokko jechuudha. Ati waan dhageessa kanumaan caljettee naasoftuu taanaan akkasittiin afaan kee qabattee itti fufta taanaan maal godhiifantu kana? Akkasittiin itti fufta jechuun maal jechuudha? Otoo dubbannu manni barumsa obboleettiin keetti barattu yuunifoormii hin qabanii? Hin qaban. Ati maaliif na gaafatte? Ganama yeroo ishee wandaboo gurraacha qomee diimaadhaan uffattee deemtu waan agarbeef. Maal? Ati akkamitti barte? Kaleessas wandabicha irratti qomee gurraacha uffattee deemti ture. Dheengadda immoo surree gurraachaa fi shurraabii adii uffattee deemti turte. Egaa kanaaf ani yeroo isheen guyyaa guyyaatti uffata jijjiirrattee deemtu manni barnootaa isaanii akkamitti yuunifoormii hin qabu jedhee gaafa inni ta'e. Ati akkas taanaan oolmaa ishee guyyaa guyyaa hordofaa jirti jechuudha? Eeyyeen. Isa akka bartuuf anis dhugaa dubbachuudhaaf ani sa'aatii waan hin qabneef agas mara waan ani ishee hordofaa oolu miti. Garuu namoonni koo faana ishee tokko tokkoon jala waliin hordofaa jiru. Maaliif? Akkuma isin jedhe gaafa akka qabattee teessa taanaan obboleettii keessa waan tokko hin jiru. Lakki jettee waan biraa yaadda taanaan garuu dhiiga ishee keessaan harkan qabu. Waa tokko si gaafadhu. Maayin na gaafadhu. Ati yakka kana raawwatteetta? Gonkumaa. Ani maqaa balleessii giiftiin irratti raawwattee sirreeffachuuf qofa morkachaa jira.
Anurjiin ajjeefne. Dogoggoraan maqaa nabadeen sirreeffachuudhaaf dhama'aa jira. Otoo sii jedhe naa amantaa? Agartee nan hubadhu. Kanaaf mala kana fayyadamuun irra jira. Himatan sobaan himatame kanarraa bilisa of baasuudhaaf jedheetanii obboleettii keetiin si doorsisa. Malee anurjiin ajjeefne. Eeyyee. Karoorri koo akka ati yaadachuu hin dandeenyetti gadda kana keessaa si baasuudha. Maaliif qabare? Nama gadda keessa jiru tokko gadda keessaa baasuun gammachuu akkamii akka namaaf kennu beektamti. Laphee kee haalaa guutuutti boru immoo iftaaniif. Kan iftaaniif kun guyyaa addaa nutti kenna of jajjabeessaa deemu qabdu tolu. Lifti garuu wanti kun garamitti deemaa jira. Jirra. Ija koo osoo giddaan dhiqadheetan amma gargaarsa si gaafachuu dhufe. Maaliif? Sababni isaa kanaan dura argaa koo sirriitti akka jibbitu waan hin beekuuf. Inni duratti ture. Dhugaadha yeroo ati wanta hamaa yaaddu sanas hin jibban ture. Amma garuu yaada kee jijjiirrate yeroon si argu anis yaada koo jijjiireera. Argitee? Ani yaada keerraa malee eenyummaa keerra jibba tokko iyyuu hin qabu. Galatoomii jirra. Amma dhugaatti gargaarsa kee barbaada. Obboleettii koo kan ajjeesse Dooktar Eebbaadha yeroon jedhu namni kamillee na amanuu hin dandeenye. Isallee anis hin amanne bara. Ta'us garuu na ajjeefne jettee immoo nan mormine. Himataanis himatamaanis dhugaan eessa akka jiru beeku. Garuu gidduutti abbaa murtiitu rakkata jedhama miti. Anis dhugaan eessa jiru hagan hin beeknetti gidduu ta'uun barbaadu. Kun sababa barbaaduu kee agarsiisa. Jirra. Na amani dhugaan qabaan. Kanaafuu ani akkamitti si amanu giifti? Yeroo yaaddutuun dhugaan qabu ta'ee Dooktar Eebbaarraa rakkoo maaliin qabaatan namoota adda biraarraa safoo'ee isa waliin gadi biraa keessa gala. Jirra. Dooktar Eebbaa wajjin hojii baay'ee hojjedheera. Gara jabummaa isaanii caala namni tokkollee eenyuyyuu hin beeku. Beekaadhaaf namoota sitti dhiyoo jiran miidhuudhaaf dhufe. Maal? Maaliif? Dura hiree qofa miidhuu waan barbaadu natti fakkaate tan isa gargaaraa ture. Boodarra hiree qofa osoo hin taane beekaas miidhuudhaaf akka inni barbaadutu naaf gale. Maal gatii qaba? Kun hundumtuu erga barfatee naaf gale. Namichi karoora isaa jalqabaa sirriitti milkeessuu danda'eera. Jaalallee beekaa waliin miira isaa baatee akka isheen lammataa deebi'uu hin dandeenyetti geggeesseera. Amma immoo dabaree ishee kan eeggataa jirtu hireedha. Jirra. Na amani maaloo. Giifti bitaa natti gale bara. Ani akkamitti si amanuu danda'a kana? Namni tokko na amanuu hin danda'u taana namichi yakkamaan kun akka inni bilisaan jiraatu fayyamneerraaf jechuudha. Garuu immoo ati na hubattee yoo na gargaarte dhagaa tokkoon simbira lama rukutu jechuudha. Dhugaan urjiis ba'ee hirees immoo yoo ta'e murtii ishee irratti fudhatamu jalaa baraaru jechuudha. Jirra maaloo na amani. Namicha seexana sana saaxilee gatii hojii harka isaatii akka inni argatu taasifnaan. Maaloo jirra. Maaloo. Ani kanan jedhu. Amma sabdiin kutanni yaalaa jirtaa? Maaliif ana abdii kutadha?
Akka abdii kutadhuuf waan kanatti miti caalaa. Akka abdiin kutanneef yaada Dooktar Eebbaan naaf kennitu. Dooktar Eebbaan immoo yaada akkamii sii kenna? Dooktar Eebbaan manatti na waamee hiree walii wayinii nu affeereera. Maal? Heeyyee. Kana jechuun immoo Dooktar Eebbaan hiree waliin akka walitti dhiyaannu barbaadeera jechuudha. Yoo bokookte dho'iga. Ana kan naaf hin galle. Dooktar Eebbaan wayinii manatti si affeeruun maaliif isa barbaachise? Hireedhaaf gammee caalaa ana akka wayyuuf na mirkaneessuufi ta'a. Dooktar Eebbaa. Anche Sinja. Viidiyoowwan garaagaraa karaa TikTokiin hojjetanitti fakkaata. Wantoonni garaagaraa irratti ni hojjetu. Amma sabti waa'ee urjii irratti siin jedhe. Waa'ee urjii irrattis waan adda addaa hojjeteera. Maali rakkoo jiramu? Rakkoon waa'ee urjii hojjechuu keeti. Maali dhare? Maqaa koo waamuu keeti. Maal? Maqaa koo waamuun maaliif si barbaachise? Eenyutu akka waamtuuf si ajaja? Inspektar Simboo kan jedhamtu dhimma kana qabattee qorannoo gaggeessisaa jirti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ishees haa gargaaru. Deebii kee eegaa jira. Sababa tokko waan hin qabuuf miti. Jira miti dhugaan urjii akka bahu waan hin barbaadeef akkas godhe. Dabalataan immoo yeroon si argu waan sitti abdadheef maqaa kee dha'e. Malee wanti biraan jiru. Kanaaf malee dhimma ishee qabadhee akkan jiru nama biraatti himuuf miti. Tasuma wanta akkasiin jiru inspektar. Ani immoo rakkoo uumuun barbaadu. Rakkoo hin qabu. Anis baruma barbaadeen si gaafadhe. Ani kan hin jedhu. Urjiin mana maashina mukaa si eegalchiistee turte miti. Maaliif? Ani jiitu nan jaaladhan ture. Garuu immoo ishee dagachuu nan barbaada. Sababa kanaan urjiin mana mukaa sana akkam hojjedhu na taasifte. Jechuun jira miti yeroon hojiin hojjedhu sammuun koo hojiidhaan qabamee ishee dagate itti waan yaaddeef. Jiitu? Jiitu dagachuun maaliif si barbaachise? Sababa jiituutti waan baay'ee dhabeera inspektar. Namummaa keessaa ba'ee dhukkubsadhee maraadhee karaarra jiraachaa ture. Kana bar namni hundumtuu beekama. Ati akkamittiin dhageenya? Jiitu. Maalidha? Waa yaadaa jira. Yaada maalii? Jiituunis akkuma warra kaanii yaada jijjiirratti laata jedhe. Yaada maalii? Dooktar Eebbaan nama eenyummaan isaa kana jedhamee hin ibsamnedha. Nama gaarii jedhamus immoo miti. Ajjechaa urjii keessaa harka qabaaf hin qabu isaan beeku kan naan jettee turte. Maaliif hin jijjiirare? Baay'ee gaariidha. Akkasitaan Dooktar Eebbaa sababa akka kanaatti yaaddeef baruun barbaada. Garuu lafaa kaatee akkas naan hin jettu. Jiitu! Itti yaaddee nuti himtu taanaan hin barbaadu. Jiitu! Dooktar Eebbaan nama gaarii jedhamu miti maaliif naan jette? Na sobda taanaan rakkoo keessa galte. Jiitu! Ashishi! Ashishi? Ashishi maali? Ka'e! Sittani ma maaloo? Ka'een deemna maaloo sittani ma? Tole. Waan tokko na dhoksa taanaan rakkoo keessa galta. Lakkii homayyuu siin dhoksu. Tole. Ashishi maaliiti? Dooktar Eebbaatu korojoo hiree keessatti akkana ashishii kaa'u na ajaje. Maal? Korojoo hiree keessa? Maaliif? Ani hin beeku. Garuu immoo Dooktar Eebbaan ashishicha korojoo hiree keessaa kan ka'u erga na ajajee booda mana barumsaatti bilbilee barataa mooraa mana barumsaa keessatti ashishii qabatee dhufeera jedhee hiree qabsiisuuf ture. Akkuma yaade immoo godhe.
Sana booda gammii waan dursee qaqqabeef ashishii sana ashabuudaa kamaan jijjiire. Gammiin akkan godhe akka bareen beeku. Dhugaa kooti maaloo na amanii. Maaloo ifa manaaf godhe. Barattuu ta'ee mooraa mana barumsaa keessaa ashishii qabadhee galuun koo sirrii miti. Dooktar Ibbaatu qarshii siif kenna jedhee na ajaje. Qarshichi immoo na barbaachisa ture. Kanaaf maaloo ifa manaaf godhe. Waajjira poolisii na geessuu fi maaloo ifa masiin jedhee bara. Maaloo ifa manaaf godhe lamaffaatti hin deebi'u. Maaloo ifa ma obboleettiin qabdu. Maaloo inspektar maaloo ittiin deebi'u ifa manaaf godhe. Ifa manaaf godhe maaloo.